بسم آب وولد ومنفس قدوس هادو أملاك أمين مكابا كان الماء كان فرق كل واقعيتكو أمين بسم آب وولد ومنفس قدوس هادو أملاك أمين أمين يكتب عارك إجزال أملاك أبونا وأملاك قدوسان لذا بسعنا اسكازات ساعتي كبجمتو تفي جالتمتو تامات ونواقعيو يولي كل دبرو مريم كباجا في غرغار سرغمتو تتي مرفمتني كنجرتن هندي كسنيو مقا واقيوتين نغان سنغا فدا كم جرتو اكم يونغسان اكم تورتان امين غلطي فمونا ملا ساكنتي واغني ابا كينيا غوفتان كينيا فيسان كينيا يسوع كريستوس مكان ساكن غلطو مفي كن كباجا منفاتو امين Adan batuti atenya ati kulkulota ati ergamtota ati tolota ati waaqayyo gofta kenya faisa kenya Yesus Kristus kan nu fargamsiste atenya dubaru Maryam kennan fanno jala kan masalala Yaaqoob taate fakkifamte kulkulletin dubaru Maryam kan kabayamte fi kan galatifamte nu faata amin kulkullum Paulos kan kabaje qabanif kabaje kenna kuma jedhu acafa kulkullu irratti nutis kan kabaje qabanif kabaja kuma jennu kabajamtoota qulqulloota kabajamtoota toloota kabajamtoota waaqayyoon kan kabaje hunda akka tolaa fi kabaja sanatti kan galateeffamanii fi kan kabajaman nufaatan amiin egaa ka maatiiwwan waaqayyoon dikeessaniyyuu yeroo namaa itti dhufaa jirru ayyaana dhalachuu gooftaa fayyisaa keenya Yesus Kiristoosidha kanaafiyyuu isaanin immoo arrammoo ani waanan qabadhe dhiyaadhe warabiiwwan dhalachuu gooftaa keenya Yesus Kristos warabaman keessaa tokko an baraasoo sabaa sagal rakiboomuu isaanii jecha waliin ni azeemna jechuudha. Kanaafiyyuu jalqabni isaa yeroo warabii ilaallu jechuudha jalqabni isaa qinyitii ilaalla jechuudha. Qinyitiin isaa zeema yookiin yeedalluudhaan akkanaa jechuudha.
asirratti asiraggadha seena jechuudha. Ibsamaa jechuudha. Waraabbii yeroo tokkoffaa jechuudha. Anfiraasoo irratti anfiraasoo yeroo lama jedhamee sadaffaa irratti jechuudha asraggataadha. Akkasumas immoo ammiyaan jedhamee ammiyaa lammaffaa irratti asraggataadha jechuudha. Achumaraan immoo asraggataadhaan immoo aqaraarabitti deemna jechuudha. Aqaraarabitti isaa immoo አሚን ወስብሐት ለእግዚአብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር። ይቆየን።